haala kanaan sirreessuu dandeettan jechuudha. Inni xumuraa wanni amma isinitti agarsiisu jechuudha. Fakkeenyaaf warroonni YouTube qabdan, chaanaala YouTube qabdan, YouTube keessan akka asirratti beekamu yoo barbaadan jechuudha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkamii nagaa keessanii fayyaa keessanii baga jiraatan isiniin jedha. Hadha waa'ee icciitii TikTok hunda jechuudha. Jalqabarraa hamma xumuraa TikTok haala kamiin sirreeffannaa, icciitii isaa haala kamiin sirreeffanna kan jedhuu fi waan isaa hunda jalqabarraa hamma xumuraa isinitti agarsiisa. Waan takkallee osoo keessaa hin hambisin hunda isaa viidiyoo ta'e waan kamirraayyuu hundayyuu isinitti agarsiisa. Hamma xumura isaa viidiyoo kana ilaaluu qabdan jechuudha. TikTok keessa wantoonni haaraan baay'eetu dhufee jira jechuudha. Kanaafiyyuu hundayyuu waliin ilaalaa jechuudha. Akkasumas warroonni chaanaala keenyaaf haarawaa taatan jechuudha. Maamila keenya ta'uu yoo barbaadan kunoo haala kanaan jechuudha. Ashimtuu be oro jettanii erga barreessaniin booda subscribe gootaniitiin mallattoo bilbilaa kana notification kana all gootan jechuudha. Viidiyoon nu isinii gadhiisnu hundi isaa haala kanaan isiniif dhufaa jechuudha. Kunoo viidiyoo irra yoo tuxxan wanni dhabame hin jiru jechuudha. As keessa kunoo playlist keessas ta'e viidiyoo hundi isaa as keessa jira jechuudha. Barumsa aappii kamiyyuu akkasumas seenaa Oromoo, waa'ee cidha Oromoo akkasumas wantoota baay'eetu jira jechuudha. Diraamaa afaan Oromoo baay'ee namatti toluu fi wantoonni dhabame hin jiru jechuudha. Ajjala seentanii ilaaltanii viidiyoo gara 100 ol jechuudha. Baay'ee tokko namatti tola. Kanaafiyyuu seentaniitiin ilaaltanii ottan barumsa baay'ee irraa argattu. Akkasumas subscribe, share, like gochuu hin dagatinaa isiniin jedhaa hordoftoota kiyyaa. Ammaaf gara barumsaa seenaa sirriitti na hordofaa hamma xumura isaa ilaalaa isiniin jedha. Kan guyyaa irraa akkuma beekamu waa'ee TikTok jechuudha. TikTok maal of keessaa qaba kan jedhu waan hunda jechuudha. Icciitii TikTok hunda isinitti agarsiisaa nafaana turaa isiniin jedha. Kanaafiyyuu akkanatti yoo gadi xuxxanii isiniin jettan aspira jechuudha. Kunoo aspira profile iddoo fakkii namaa qabu kana bira yoo xuxxan haala kanaan isinii baasa jechuudha. Kanaafiyyuu waan baay'ee sirreessuudhaaf aspira kunoo sarara sadiin kana bira aspira dhuftanii isiniin xuxxanii jechuudha. Akkanatti asirratti haala kanaan kilik gootanii as keessa wanta baay'eetu jira jechuudha. Amma jechuudha manage accountidha, privacyidha, security in the login jedha. Kanneen hunda isinitti agarsiisaa jechuudha. Mi'a fakkeenyaaf tokkoffaa irratti manage account kana bira hodhanne fakkeenyaaf kunoo aspira kunoo argaartanii miti fakkeenyaaf switch to business accountidha. TikTokin keessan kun akka biizinesa gara biizinesaatti akka jijjiiramuuf yookaan mallaqa isinii dalaguu barbaadan jechuudha. Fakkeenyaaf aspiratti switch business jedhu kanarratti kilik gootanii jechuudha. Kunoo haala kanaan yoo isinii dhufe jala kanatti next gootanii jechuudha. Kunoo haala kanaan kana kaataagorii yookiin waan barsiisuu waan barbaadan san jechuudha. Waan asirra barsiisuu barbaadan jedha. Fakkeenyaaf ammee education kan kana filadhee jira jechuudha. Barumsa waan ta'eef isa kanarra kilik godhee jala kana dhufee next godhaa jechuudha. Haala kanaan yoo akkana isinii dhufe skip gootan jechuudha. Profile wanna sirreeffadha waan ta'eef haala kanaan wannaan kiyya mana sirratee gara biizinesaatti naaf taree jira jechuudha. Inni itti aanu dammoo aspiraan dhuftanii sarara sadiin san tuxanii ammas jechuudha. Privacy kadhu kana wanni marti as keessa jira jechuudha. TikTok keessan sirreeffachuudhaaf wanti kamiyyuu as jala jira jechuudha. Privacy kana jala jechuudha. Kanaafiyyuu as keessa wantoota baay'eetu jira jechuudha. Kunoo privacy kana keessa wantoota baay'eetu jira jechuudha. Jalqaba isin kun aspira private account kan jedhu kana isa kana jechuudha. Ofii gootanii jechuudha. Isa kana ofii gootanii akkuma jiru kana dhiistanii jechuudha. Isa kana yoo isa kana ofii hin goone jechuudha. Viidiyoon isin gadhiisan hundi nama bira isin hin ga'u isin bichatu argaa jechuudha. Dhokataadha hin dhokataa jechuudha. Kanaafiyyuu namoonni dhoksuu barbaadan isa kana oonii gochuu dandeettanii jechuudha. Private account kana jechuudha. Akkasuma dammoo kun aspira jechuudha. Aspira downloadis kan jedhu kun jechuudha. Yoo isin viidiyoo tokko gadhiistan namni biraa download akka godhu yoo barbaadan jechuudha. Akkana on gootanii dhiisan akka namni tokko namni biraa download hin goone yoo kan barbaadan ta'e dammoo isa kana aspira akkana ne tuxxanii jechuudha. Haala kanaan ofii gootanii jechuudha. Namni kamiyyuu viidiyoo keessan buusuu hin danda'u jechuudha. TikTok irraa akkasumas comments bakka jedhu kana bira dhufna. Comment kan jedhu kana
koomentii tokko jechuudha. Namni kami everyone kanarratti namni kamiyyuu koomentii isiniif kennuu danda'a jechuudha. Everyone kan jedhu kana friends kan jedhu kanarratti dammoo namni friend keessan jala jiru yookiin follow keessan jala followers that you follow back jedha. Namoonni follow keessan jala jiran qofti isinii kennuu danda'ani jechuudha. No one kan kun dammoo namni kamiyyuu isinii akka hin kennine barbaadan no one kanarra deebisanii jechuudha. Kun as biratti jechuudha. Haala kanaan asirra deebisanii jechuudha. Haala kanaan sirreeffadha. Inni itti aanu dammoo following list jedhama inni kun jechuudha. Fakkeenyaa fi follow keessan akka namni biraa hin agarre jechuudha. Kun as bira argitaniittani follow keessan namni biraa akka namni hin argine jechuudha. Following keessan as biraan sirreeffachuu dandeettan jechuudha. Everyone yoo goone namni kamiyyuu arguu danda'a. As bira dammoo kunoo only me yoo goone dammoo isin qofatu arguu danda'a jechuudha. Haala kana yoo asirra deebisan jechuudha. Only me yoo gootan isin bichatu arguu danda'a jechuudha. Amma inni itti aanu dammoo diet kan jedhu kun dammoo jechuudha. Inni kun viidiyoo keessan dagalee lamaanitti jechuudha. Akka namni yookaan namni biraa dagalee lamaanitti fayyadamu yoo barbaadan goonni lamaanitti jechuudha. Goonni seedan sana akkasii yoo barbaadan isa kana everyone gootan jechuudha. Nama kamiifiyyuu eeyyama kennitanii jechuudha. Viidiyoo keessan jechuudha. Yoo friend ta'e friend si qofa jettan. Yookaan dammoo namni biraa akka hin fayyadamne gootan dammoo only me kanarra kaayitan jechuudha. Haala kanaan sirreessuu dandeettanii jechuudha. Stitch kan aspara dammoo jechuudha. Kun stitch bakka jedhu kanatti jechuudha. Namni tokko jechuudha sekoondii 5dhaaf viidiyoo keessan muree itti akka fayyadamu yoo barbaadan jechuudha. Asparatti kennitanii jechuudha. Kun who can stitch with your videos jedha. Everyone yoo ta'e nama kamiifiyyuu namni kam fayyadamuu danda'a jechuudha. Friends yoo ta'e friends qofa, only me yoo ta'e only me qofa jechuudha. Isin qofa jechuudha. Kanaafiyyuu haala kanaan aspara dammoo inni itti aanu dammoo jechuudha. Kuno liked videos bakka jedhu kana jechuudha. Viidiyoo fakkeenyaaf nama jala deemtanii yookiin like gootan namni biraa akka hin agarre yoo barbaadan fakkeenyaaf irra gaxuxanii namni kamiyyuu akka arguu barbaadan everyone jechuudha. Only kuno everyone irra deebisan jechuudha. Namni biraa akka hin agarre yoo barbaadan dammoo only me jedhu kanarra deebisan jechuudha. Eenyuyyuu akka isin like gootanii fi maal gootan isin hin beeku jechuudha. Haala kanaan only me irra deeffattanii jechuudha. Haala kanaan sirreeffattanii jechuudha. Aspara dammoo direct messages bakka jedhu kana dammoo jechuudha. Kun aspara jechuudha. Fakkeenyaaf message namaa yoo barreessuu barbaadan jechuudha. Fakkeenyaaf message everyone nama kamiiniyyuu waliif barreessuu dandeettan jechuudha. Everyone kana yoo gootan jechuudha. Aspara jechuudha. Kun who can send you direct messages message nama erguudhaaf kan dandeettu jechuudha. Yookiin everyone jechuun nama kamiiniyyuu waliif barreessuu dandeetta. Friends kun ammoo hiriyoota kee qofa wajjin kan follow isin godhe qofa jechuudha. Kanaafiyyuu akka namni follow isin godhu friends kanarra kaatan isiniif bareeda jechuudha. Ammaaf namni isinii barreessuu barbaade follow isin godha jechuudha. Kanaafiyyuu no one kan jedhu kana dammoo namni kamiyyuu jechuudha isiniif barreessuu akka hin dandeenye jechuun nam tokko qofa filuu dandeettan jechuudha. Fakkeenyaaf blocked account jedha inni kun jechuudha. Blocked accounting kun nama tokko block gootan fakkeenyaaf as jalaa baasan jechuudha. Kun as biratti argamaa jechuudha. Haala kanaan block jalaa baasuu dandeettanii jechuudha. Haala kanaan sirreessuu dandeettan jechuudha. Inni xumuraa wanni amma isinitti agarsiisu jechuudha. Fakkeenyaaf warroon YouTube qabdan, channel YouTube qabdan, YouTube keessan akka asirratti beekamu yoo barbaadan jechuudha. Edit profile bakka jedhu kana kun haala kanaan click irratti ni gootanii jechuudha. Aspara dhuftanii kuno Instagram illee yoo qabaattan Instagram irra deeffachuu dandeettan. YouTube yoo qabaattan YouTube keessan asirratti aad gootanii beeksisuu dandeettan jechuudha. Fakkeenyaaf mee YouTube ka jedhu kana ni tuqnaa jechuudha. Kuno haala kana yoo xunneetiin hin jenne emailiin keenya asirratti ni bahaa jechuudha. Emailii barbaadan kan channel keessanii asirraa ni filattan. Fakkeenyaaf mee nama tokko haa filadhu. Mee fakkeenyaaf kana haa filadhu jechuudha. Kuno akkanatti jechuudha. Asirra yoo xuxxaniitiin hin jettan maal gootanii allow kan jedhu kanarratti akkana allow ka jedhu kana xuxxanii jechuudha. Haala kanaan naaf bahee jira. Fakkeenyaaf kuno argitanii
mee ila kuno asparatti bahee jira argitanii iddoo kanatti naaf bahee jira fakkeenyaa fi iddoo kanaatu qume asirra kilik yoo godhan namni dhufanii haala kanaan gara chaanaala keessanii isin erga jechuudha kun amma chaanaala kiyyaa subscribe godha inni biraa immoo kan xumuraa jechuudha viidiyoon kunniin akkana TikTok irra kan gadhiisan tartiibaan ta'a gara tokkoffaa deebistanii baay'ee akka isin ilaalamoo barbaadan isa kanarra gaxuxxanii iddoo tuqaa sadiin kanarratti dhuftanii asirra tuxxanii jechuudha iddoo kanarratti kilik gootanii achi booda dhuftaniitiin gaduma buustanii aspira iddoo tana biratti kunoo asparatti kilik gootanii jechuudha bakkuma san tuxxanii jechuudha iddoo tana tuxxanii yoo jettan viidiyoon sun duraan dhumara ture amma dammoo tokkoffaarra ol deebi'ee jira jechuudha haana kanaan sirreeffadhaa jechuudha kanaafiyyuu waan baay'ee tokko namatti tolu akkasuma subscribe share like godhaa horaa bulaa hanga barumsa biraatii walitti deebinuuf nagaara naaf tura isiniin jedha hordoftoota kiyya